Grenadis. Gurba Samson. Walirraa fagaanne miti. Maaliidha dooktarii banni takka gaangistoroota warra laatinidha. Yeroo hundumaa ukkaamsitee naasofsiistu. Maaliif sirnaan naasofsiistu? Wambadeen tokko buutamee hin buutamne maal gatii qaba? Kun taa'amini jedhama. Kun immoo raaboo filamee. Maaliidha kun? Vaayitaaminii fi pirootiinii. Taa'aminiin enerjii nuuf kenna. Kana biratti immoo fayyummaa narvoota keenyaatiif sirriitti nu fayyada. Raaboo filameen immoo kana fayyaduun cinaatti dhiigni keenya akka sirriitti geejjibuu nu fayyada. Walumaa galatti bu'uura fayyaa keenyaati jechuudha. Maaliif? Obboleetti keetiif kennitan. Baay'ee ishee fayyada ishee. Maali? Malee na ukkaamsuu kee kana natti kennuufi? Gammee. Ayyeen. Maaliif? Sababa isaanaaf dhiise. Garuu immoo sirriitti simmiidhi. Xiqqooma ishee qaqqabadhu. Tole. Maaliif lammata natti deebitaa jedhee yoo si gaafate waan goote beektaa jedhi. Haa ta'u. Kan biraanoo? Kanu. Yeroo raawwatte immoo wanti shaayii siif herreegama. Garuu hojichi akka dafee dhumu hin barbaadu. Deemuu dandeessaa? Galakkisi. Maalirraa barbaada? Maal siif godhu? Sirraa moo maaltu barbaadama? An dhaaba kee dhufne. Kan dhufe dubbina barbaadaa jiru si. Kan immoo dagate. Waan goote sirriitti bareechitee beekta. Waan garaa kee gootee kaatee akka nama hin beekne fakkeessitu. Jiitu. Yoo wal kabajne wayya. Lafaa kaatee immoo nan arrabsi. Tish! Abbaa barbaadde doorsisi. Isa nama hundarratti barti ana jiitu irratti hin hojjetu tole. Lakkii waanan. Akkam boona dhiiga sin boochisne garuu jiitu. Of eeggadhu. Amma waan gaafatamtee qofa deebisi. Arraba keessa buufa fakkaatu kanaan Saamsoonitti mana abbaa keemti. Yoo waan barbaade jedheen siin maal si galche? Baruu barbaadde taanaan immoo deemii isa gaafadhuun. Karaa dhufuun qabneen dhufte. Namni kamiyyuu daangaa sarara diimaa qaba. Sararri diimaa koommoo Saamsoonidha. Kana booda karaa isaatiin waan tokko goota taanaan wal agarra. Dhugaamoo? Yoon si dhiisee nan dhiisin. Yaaliiti ilaali biyyoon si nyaachisa. Amma tuffata gattee qullaa deemsitan si maraacha.
akkuma seenaan jedhutti industrial revolution kan eegale Ingiliz keessatti. Kunis kan ta'e sababa ijoo lamaaf. Tokkoffaa yeroo sanatti humni nama baay'ee waan ta'eef. Inni lammataa immoo qabeenya uumamaa baay'ee waan qabaniif. Qabeenya uumamaa yoo jennu maaliin? Seenaan jaalala keenyaa yoom akkasiin barreeffama? Waggaa 20 yookiin 25 booda. Maal jechuudha? Taatiin seenaa ta'e kan barreeffamu turtee waggaa 20 yookiin 25 yoo qabaate dabara. Maarree Waaqayyo waggaa 100 nuuf kenne. Jaalalli keenya waggaa 100 hin turu jechuudha? In tura malee. Yeroo sana seenaa qofaa osoo hin taane hambaa seenaa ta'e barreeffama. Jaalala kee akka hambaatti tun argee galmee dinqisiisotaa irratti dabalee UNESCO irratti galmeessisiisa. Jedhee amma gara qo'annaatti. Egaa Ingiliz qabeenya uumamaatiin badhaatudha. Isaan keessaas bishaan cilee, albuudaa fi ulaa galaanaa qabdi. Qabeenya uumamaa qabdutti Tole qabeenya uumamaa qabdutti fayyadamuun jechuun eeyyee qabeenya uumamaa qabdutti fayyadamuun maashinoota gurguddoo fi bu'uuraalee misoomaa hedduu hojjechiisuu dandeesseetti. Dabalata immoo Ingiliz industiriiwwan ishee guddisuuf dinagdee guddaa qabdi turte. Siisteemii baankiiwwan diriirsuun ishee immoo carraa addaa uumeeraaf. Kun hundi walitti dabalamee Ingiliz. Si barbaadeen ture. Maal ilaalaa jirta? Maalidha akkanatti fajajuun? Lakki homaa yaada wayii keessa galeen maal nagumaan na barbaadde? Yoomiif jecha akka waan gargaartu barbaadeen ture. Yoomiif jecha maal? Erga wal barreeffama salphaatti ji'oon baay'ee darbe. Sin ajaa'ibu kanatti yeroo dheeraa waan ta'e natti fakkaata. Akkasii dhaannaan onnee wal argannaan torban iyyuu waggaa namatti ta'a. Miti. Seera walqixxummaa Einstein tokko beektaa? Hin beeku. Maalidha? Einstein maalummaa seera walqixxummaa yookiin relatiivity ibsa erga xumuree booddee fakkeenya tokko maal jedhee fudhate beektaa? Eelee nama gubu tokkorraa harka kee daqiiqaa tokkoof yoo keesse sa'aatii tokko sitti fakkaataa jedhu. Dubara bareedduu wajjin immoo sa'aatii tokko yoo teessee daqiiqaa tokko sitti ta'aa jedha. Kana walqixxummaan. Kanaafuu miidhagduudha naan jechaa jirtaa? Maalan sitti mubaadhu soo ta'u beektaa? Miidhaginni kee akka makoodii ganama caama keessa buufatteeti. Galatoon. Affeera arbaataa sanatti ayyaadannaan jettee turteetti yaaddee? Inni garuu... Garuu maal? Tolee egaa itti walii galeera. Jechuun tokkoomu. Shamarri tokkoo fi dhiirri tokko irra deddeebiidhaan yeroo wal argan miirri ta'e wayii gidduu isaaniitti hin uumama miti. Nan beeku. Hin uumamu moo? Miirichi akka hin uumamne yoo sodaatte malee uumamuun isaan oolu. Inni ilaallaka. Hanga yoonaa isa turte. Eebbaa waliin hin ture. Otuun beekin sa'aatii nutti deema. Dooktar Eebbaa jechuun iyyuu hafee eebbaa waliin jechuu jalqabdaniitti jechuudha. Dooktar Eebbaa jechuu godha. Dhiisi bareedduu ko. Eebbaa jettes bareedaadha. Hariiroon keessanis yoo akkasitti baay'ee bareedaadha. Akkasii giifti. Kan biraa waan jettu hin qabdu? Obboleettii koo. Dhugaa kooti. Dhugaatii namicha sana bareechitee qabachuu qabda. Maaliif jennaanoo? Tokkoffaa nama gaariidha. Lammaffaanoo? Lammaffaa nama barateedha. Sadaffaa surraa qaba. Afuraffaatti fufumoo akkami? Lakki. Ulaagaa isaa hoo gadi guurtee bira. Maaltu itti hir'ata? Shamarreen kamiyyuu otoo kan koo ta'ee jettee dhiira hawwituudha bar Dooktar Eebbaan.
Dhugaa koo obboleettii koo. Ati karaa kamiiniyyuu sadarkaa shamarreen tokko irra geesse irra gulantaa sanarra jirta bara. Amma irratti immoo miira jaalalaa kamiiniyyuu dabarsuus irra jiraata. Obboleettii koo ati baay'ee bareedduudha bara. Harri immoo bor miti. Bareedinni kee har'aa kun bor godaanuu danda'a. Kanaafiyyuu yeroo ati qofummaa keessaa baatee nama kan kooti jettee amantu tokko qabattu har'a yookiin amma natti fakkaata. Dooktar Eebbaa yoo ta'e immoo akkan arguttis akka ati beektuttis karaa kamiiniyyuu nama baay'ee of eeggatudha. Giifti. Amalli kee rakkisaan sun hundumtuu darbee na gorsuu irra geesse galatasaa waaqayyoof maaltu dadhabamu. Waaqaa gaditti namni tokko jira. Tole, amma immoo ji'oogiraafii. Waan barbaadde na gaafadhu. Tole. Mudhii lafaa Ikwaatooriyaal kan addaan qoodu kami? Dheerinni isaa hoo meeqa? Kunillee salphaadha. Heree, akkeessaa kee kanallee dhiisi. Homaa gochuun hin danda'amu. Mudhii lafaa kan gargaaru qoodamu kaabaa kee amma kibbaattidha. Dheerinni isaa immoo kiiloomeetira 40-75dha. Itti fufi qaxalee koo. Amma kan itti aanu maatii si gaafadha. Giifin gursi jechuun maal jechuudha? Aha. Inni ikoonomiksii keessatti malee maatii keessaa moo maal gochuu gali? Qaxalee koo. Anillee si miliqsuufan ture. Na miliqsitee duuteetta. Inumaayyuu gaaffiin kee wanta tokkoyyuu natti hin ulfaanne. Isa iyyuu maatii fi ikoonomiksii ol keessa fuutee na miliqsita? Ani jajjabeetti dhamti? Baay'ee malee. Giifan gursee jechuun meeshaa baay'ee nama leeffatamne kan gatiin isaa baay'ee gadi bu'aadhaan gurguramu jechuudha. Barbaachisummaa dhabanis amma gatiin isaanii ol ka'aa deemu barbaachisummaan isaaniis ol ka'aa deema jechuudha. Maal nan jecha akka jirtan beektaniitu garuu? Yoomi, eeyyeen sirriitti beekna. Waan beektan natti hin fakkaatu. Waan kana sirriitti irra deebi'aatiin yaadame. Kan na gaafachaa jirtan bara mucaan arsaa meeqaan meeqa kafaleef akka salphaatti dhiisinaan jechaa jirtu. Maal jechuudha kun? Akkamittan danda'an? Ulfaataa ta'uusaa hubachuu dadhabnee miti Yoomi. Wallaansoo meeqa booddeedha kanatti fayyummaa keetti deebite. Kanaaf immoo aarsaa akkamii akkatti kaffalte beektaa garuu? Kanaaf wanti kun hundi kan ta'e sababa jiituutiin. Amma immoo osoo si arginu akka ati dhukkuba isa duraatti deemtu tasuma hin barbaannu nuti. Kanaaf iyyuu Yoomi shamarreen ilaa amma kanaaf si saaxilte amma kana booddee waan si wajjin taatu nutti hin fakkaatu. Kanaaf iyyuu miidhamuu kee kan otoo dhiistee gaariidha. Gumi akka baayoloojiin jedhutti onneen namaa kutaa 4 qabaa'edha. Kana sirriitti beekta miti? Eeyyeen kutaa 4 qaba. Waa'ee kutaa maalii haasoftu? Kanaaf onneen namaa waan kutaa 4 qabuuf nama 4 jaalachuu hin danda'u. Namuma tokko qofa jaalachuu danda'a. Kanaaf anis mucaa kanaan ala nama biraa jaalachuu hin danda'u. Maaliif isiniif hin galu? Yoomi ani jaalalaan kufuun sodaadha. Garuu immoo nama hin taane wajjin jaalalaan kufuun sodaadha jechama jedhuun beektu. Maal taatan isin? Waa'ee fuula maal haasoftu? Inni guddaan dhimmi ijoon keenya jiituun siif hin taatu. Kanaaf waliin hin raafamin kan jedhudha miti. Kanaaf maal beekumsa bira wal keessa fuutanii maal haasoftu? Guys, waan kana ana gorsuudhaaf jettanii anaaf yaaddanii akka jettan sirriittan beeka. Kanaaf jedhee dhiifama isiniif godheera. Malee waan baay'ee nama aarsudha kun. Obboleessi koo maal akkanaan jedhe beektaa? Maal siin jedhe? Tibba kana simboon kee deebi'eera. Gammaddus taateetta maaltu argaminaan jedhe? Maal jetteerri? Maalan jedhaan? Uumaa waan taaraan waan tumamee hin jiru hin jedheen. Dhugaama? Maarree moo yeroo darbee mucaan ani jaalladhu yaada kootiin natti taphachaa ture. Amma immoo yeroo isaanaaf laatee ana faana yeroo gaarii dabarsaa jira jedheetti himu. Maal rakkoo qaba yoo jetteen? Obboleessi koo wanta akkanaa irratti badaa miti. Waan inni jedhe malee waan namni jedhes hin dhaga'u. Inni hiriyyummaa jaalala maal isaaf hin galu. Inni dargaggeessa miti moo? Na dhiisi maaloo.
Otoo jaalalli na qabeera jedhe itti mee akka alaabaatti ol na fannisa ture. Meekaappii kanayyuu kadhaa meeqaan akkan baradhe ana qofatu beeka. Meekaappii jettee jennee ana yaadadhe. Meekaappii hojjechuu hin dandeessa miti. Eeyyee na yaala. Maali? Nama tokkoof akka tanaaf hojjettuun barbaada. Rakkoon qabu garuu eenyuuf? Yeroo hojjettuun agartanii maaltu si ariifachiisa? Maali gammee nagumaani? Nagaadha. Siyaasa horsiisuu barbaade. Jechuun akka dhiiraatti. Akka dhiiraatti? Hireenaaf dhiisi. Maali waan ati hin eegne sitti ta'e moo? Maalirraan siif dhiisa? Waan jalqabde hundumaa fi bakka eegalteerra. Gammee anaaf ree gidduu hariiroon biraan hin jiru. Akka dhiiraatti haasofnu kana siin jedhe kanaafidha. Miira kana sirriitti hin beeka. Ani dhiiradha. Kanaaf inni akka dhiiraatti haasofnu siin jedhe. Dhugumatti akkaataan hariiroo keenya waan biraa sitti fakkaachuu danda'a gamme. Dhugaan jiru garuu. Egaa erga fakkeessee wanti hundumtuu dhumeera jechuudha. Namni dhugaan jaallatee hinaaffaa qaba. Kana beektaa garuu gammeetis hiree baay'ee waan jaallattuuf hinaaffaa jaalala akka hin taane wanti kun. Maaliifan dhiira biraatti hin shakkine ree? Jirraa, milkii, gurmuu yookaan barattoota mana barnootaa keenyaa. Egaa akkuma beektu hireedhaan akka mana barnootaa keenyaatti hundumaatu barbaada. Kan immoo hundumtuu beeka. Gaaddidduun ishee aanadha. Isheen immoo ifadha. Argitee gaaddidduun kan mul'atu yeroo ifti jirudha. Anis immoo mana barnootaa sana keessa jiraachuu koo kan bartu hireen amma ifa koo taatee jirtuttidha. Yeroo dukkanaa'u gaaddidduu waan hin jirreef yeroo hireen hin jirres gammeen hin mul'atu jechuudha. Isa sirriitti hin beeka gamme. Daree barnootaa mooraa mana barumsaa keessa hawaasi naannoollee namni hundumtuu beeka kan. Si gaafachaa hin jiru. Akkasumas immoo si akeekkachiisaa hin jiru. Humnaan ittiin si akeekkachiisus humnaan ittiin si gaafadhus hin qabu. Garuu jaalallee koo naaf dhiisi. Si kadhachaa hin jira. Gammee baay'ee na dhiphisaa jirta. Maal godhinaan jetta? Akka dhiiraatti gaafan sin taasa'u akka dhiiraatti na hubadhu. Jaalallee koo naaf dhiisi. Tole, wanti haaraa maaltu jira? Maaltu jira jetteetti? Yoomnaa hojjennu. Jijjiirama amalaati mana keessatti agarsiisaa jirtu garuu otoo sin ajaa'ibsiifateen darbuun barbaadu. Gaarii ta'uu keetiif jechuudha. Jechuun kootti fakkeessuu keetiif. Urjii akka salphaatti akkan argadhuuf baay'ee na gargaara. Kan si ajaa'ibu garuu gaarummaa namatti agarsiisuun hanga kan ulfaata? Oh my god. Keessumaa sitti ulfaachuu akka danda'u sitti meen tureem. Garuu immoo gochaa jirta. By the way, anis hariiroo gumii fi hiree irratti baay'ee si gargaaraa jira. Mallaaf gochaa jirta? Akka isaan walitti dhiyaatan gochaa jira. Manatti laaqana isaan affeereen wayinii dhiyeesseef. Tole, achi hoo? Baay'ee itti tole. Anis immoo yeroo gaarii akka qabaataniif jedhee walitti isaan dhiisee biraa deeme. Waa garuu hundumaatiif kaameraan keenya? Ani akka keensitti fakkaadhaa. Rakkoo guddaadhaan nu saaxiluu akka danda'u ragaan si caalu jira. Karoorri meeqa karaatti nu jalaa gufatee kan hafeef faayilli meeqa nu jalaa badee achiin kan hafeef adeemsa kanaan waan deemneef miti. Dooktar, ta'us garuu immoo carraa kana dabarsitee kennuun sirra hin turre. Hin dogoggorii. Ani akka kee karoora yeroo gabaabaan ba'a. Karoora yeroo dheeraan qaba. Amma isaan walitti dhiyaatanii miira isaanii yeroo isaan waliif ibsan isaan waraabee ittiin sodaachisuudhaaf dursa maal gochuun irra jira beektaa? Walitti isaan siqsuu miira jaalalaa gidduu isaaniitti uumuutu irra jiraata. Yaa. Anaaf garuu hanga irraatti wanti naaf hin galle tokko jira. Eenyuun haaloo koo barbaadaa jirta? Inni sitti haa fudhisi. Yala. Addunyaan keenya gargar ta'us namni nuti haaloo bahuudhaaf barbaadu nama tokko. Eenyudha? Hireedha?
har'aaf kana caalaa sitti himuu danda'u. Maaliif? Awwaan hunduma isaayyuu baruun barbaade. Hin ta'uun siin jedhe hin ta'u. Gaafan callisee akkasumatti si ilaalu waan namootaan waliin lolaa walii gaddeemtu natti fakkaata. Waan hundumatti ariifachuu kee kana dhiise. Yeroo tokko suuta jechuu barbaachisa. Ilaa giifti. Namoota miidhuu yoo barbaadde kallattiidhaan fuulaa fuulatti dhaqanii miti. Tasgabbiidhaan bitaaf mirga ilaalanii sirriitti hubatanii murteessuutu nama barbaachisa. Maali yaadeen? Oma. Karoorri namicha kanaa maali? Urjiitti dhiyaachuu maaliif barbaade? Kumiyoo maaliif tapha kana keessa galche? Waan kana akkamittan baruu danda'a? Dhugi malee. Tole. Gurbaan maal godhinaan jetta? Jiitu ko har'a qofa na haasofsiise. Amma dhiyee bari'uutu dhaabadhee hoonsee eegalee homaa natti hin fakkaatu. Har'a qofa. Sababni kee kana miti. Sababa keessa sirriitti immoo waan barumsa hin qabneef yookaan immoo waan mana barumsaatti ari'amteef bakka deemtu waan hin qabneef as raddamtee dhaabbatte. Ani immoo barattuudha barumsa qaba. Akka kee kashlabbee bakka deemuu dhabee miti. Jiitu ko dhiisii maalu. Akkasitti waan hamilee namaa cabsuun dubbati. Sirraan bareedu. Ani immoo haala kanaan sin beeku. Ani kan si beeku yeroo na jajjabeessitu, yeroo na bira taatu, yeroo na waliin taatu. Siif hin galu moo? Kanan godhe hunda kanan godhe akka ati fayyituuf diraamaa ture. Duraanis na jibbisiista, amma immoo irra caala na jibbisiista. Moo waan uffata kee jijjiirteef waan jijjiiramtees ti fakkaate. Waan seeftii kee eegdeefi. Walumaa galatti na jibbisiista. Siif hin galu? Dhugaa sanatti mi'oonaan jette. Si dhabee fayyaa ta'urraa si argadhee maraachuu naaf wayya. Isan filadha. Maraattees fayyitees dhimma keeti. Fayyitees nan argattu maraattees dhimma koo miti. Nan dhiphisiin. Gummi akka ishee jaallattu ija kee irraa beekama. Gammee wanta kana si qofa miti kan na taasise. Jiraanis dhufee akkas jedhee na gaafatee ture. Sirriidha nan beeka. Anatu gaafadhu jedhee sitti erge. Maaliif garuu jechuun oduu dhugummaan isaa hin beekamne nama biraa dhageessisuun ta'u? Dhiirri tokko dhugaa dubartii tokko gaafa jaallatu akkamitti akka beekamu beekta? Dhiirri tokko ishee jaallachuuf karaa deeme caalaa akka isheen dhabneef fageenya deemetu caala. Egaanis furmaata waan hin jedhu hundumaa gochaan jira. Egaa jalqaba isheettis jirraa ergeen ture. Sana booda immoo taansuudhaan isin lachuu gaafachuun murteesse. Boris immoo furmaanni kana caalu yoo jiraate gochuudhaaf dudduuban deebi'u. Maaltu akkana yaaddeessu beektaa Gammee? Atis jirraanis sababa tokko malee lafaa kaatanii hiree jaallatte naan jettanii dhuguma kootti akkan isheen jaallanne hin sodaadha. Sababiin isaas somni yeroo irra deddeebi'amu dhugaa gatii ta'uufi. Garuu naa mana jettee yaadaan jirtu miti? Dhugaa tokko sitti himu? Ituma hammam jaallatteen iyyuu hanga ni jaalladhuun jaallachuu hin dandeessu. Inni sirriidha. Ani akka obboleettii kootti hin jaalladhu. Ati immoo akka jaalallee keetti jaallatta. Kanaaf iyyuu maal isaati adda ta'a jetteeti. Tole. Akka dhiiraatti haasofnu gaafan siin jedhu miirri koo siif galee akka dhiiraatti naaf deebista jedhee yaadeen ture. Ati garuu dhiira taatee miirri dhiiraa homaaf siif hin galle. Namuma waan jedhamneef natti fakkaata.
miirri nama tokkoo hamma nurra hin geenyetti kan nuuf hin galleef. Tarii immoo guyyaa tokko karaa jaallattiin sitti dhufanii miirri kun sirriitti siif gala ta'a. Guyyaa gaarii. Garuu maal taataniis dabareedhaan dhuftanii jiituu dhiisi naan jettu. Akkamittan dhiisa? Maal jechuudha kun? Namni biraa dhufee ture moo? Maarre kaleessa guumii fi jeerraan dhufanii turan. Har'amoo kun ati dhufteetta. Boori yoo eenyu abbaan dabaree dhufu. Yoomi nuti siif jenneeti bara. Har'a fayyitee yeroo si arginu bor akkas hin dhabneef sodaan. Tarii sirrii ta'uu dandeessu. Kaleessa sababa jiituuti maraadhee ta'uu danda'a. Amma garuu yoo maraadhe sababa keessaniin akka ta'e hin irraanfatina. Ani dhugaa isaa dubbachuudhaaf akka kaleessaa taata yookiin immoo hin maraatta jedhee sodaa isaan qabu. Garuu immoo durba siif hin taaneef jettee akka ta'uuf gowwoomsitu hin barbaadu. Namni jaalate tokko dhiisi waan jedhameef qofa jaalallee isaan dhiisa taana durumaan iyyuu hin jaalatu jechuudha. Tole naarii amma tasgabbaadha. Aboona dhiisachi. Osoo namni tokko dhufee funyaan keessa dheessi dhiigsee achii booda hodhu sooftii ittiin xaragadhu siin jedhe siif liqimfama? Anaanis jiituu dhiisii erga naan jettaniin booda akka nama naaf gaddeetti yeroo fakkeessitan naaf hin liqimfamu. Wanta nama aarsuudha kun. Gonkumaa naaf hin liqimfamu. Garuu ati akkam Ati sirriin goone. Maaliif nama hin taane wajjin walitti buuta? Humna kee hin beektu moo? Garuu eenyu waliin walitti bu'e? Calleesiitii hojii kee hojjedhu. Deebisirrii deebisuu hin dandeessu miti. Tarii miira gaariitiin isin ittiin himuu yoo jette. Wanta tiitaaf kennan calleesiitii hojii hojjedhu. Har'a maalittaan kaballaadhaan kabalamee awwaarra na sifachiise kan jiru. Ani hoo abbaan dhimmaa nadha miti. Eenyu akka reebi jedhee natti ergee beekuun qabu. Callistee nan galateeffattu. Reebi jedhamee ajajamee utuun sin reebii nafee bara. Kanaafiyyuu oolmaan sirraa qaba. Cal jedhiitii na galateeffatu. Har'a eenyu akka ta'e hin beeku taanaan bordiinni koo kun na miidhuu danda'a. Kanarra sitti himu. Garuu immoo dhaamsa tokko siif ergeera. Dhaamsa maaliiti? Waan balleessitee beekta siin jedheera. Waan balleessitee beektaa? Maal jechuudha? Sammuu waan balleessitee sitti beekama. Kunoo xumureera. Akkas malee amma meekaap aartistii taateetti. Wayyuu araada suuraa ka'u. Paaspoortii fansi kaasaa jiran asii ta'e. Akka nama rukutamee wal fakkeessi malee. Kun qofti hin gahu. Ati immoo akka waan arriibaa jirutti suur sagalee nu waraabi. Tole garuu waan tokko nafa. Maal gochaa jirtu? Fakkeessaan jira bar. Dugda duubatti deebi'i. Tole. Ati immoo nama rukutamaa jiru fakkaadha. Wantatti ijaan joonan. Humna kee beektu maal ajin nama hin beekne wajjin wal'aansuu qabu irratti.
Kormee ko. Waraabuu jechuun akkas malee. Ammayyuu as jirta moo? Deemasii maal hojjetta? Eenyu akkasii ergetuun hin beekin hin deemu. Diina koo beekuun qaba. Wanti ittiin hin. Akka harkaan sababni. Deeman maddanaa. Kana maal jedhu? Harkana sababee olee bar. Suur-sagalee ajaa'ibaati. Maaliif mataati obbo Milkii? Tapha tokkoof jedhee nyaatamu seete. Tilmaamuun qabantu. Kan biraa addunyaa kanarra wanti kana caalaa siyaasuu hin jiru bara. Ilaa dhugaa kooti. Arseenaaliitu na nyaachise. Kan Maanchiisteriitu ta'e illee na naarsu tole inni isaan nyaatamuu bareera. Akkamitti Arseenaaliin hin mo'ama jedhee yaadiyan. Tish! 2,000 na nyaachise. Milkii. Qarshii barbaaddeetu moo? Ture garuu maalan godha? Sila sati yoom rakkachuu dhiistee beekta. Yoo baay'ee si barbaachise moo akkuma barame sana siif kennuu nan danda'a. Dhugaa keeti? Eeyyeenka. Milkii waa'een kee yoom narraa bu'ee beeka. Ati garuu tola namaaf hin kennitu. Milkii addunyaa nu keessa jiraannu addunyaa kaapitaalizimiiti bara. Kaapitaalizimiin immoo waan hundumaa of keessatti qabata. Garuu wanti bilisaan namaaf godhamu tokko illee hin jiru. Maarree yooman si wallaale. Kanamaa garuu hojii baay'ee salphaadha. Maalidha? Jiituudhaan natti akkati waa jettuun hin barbaada. Kanuma qofattiin jechuudha? Eeyyee. Garuu yeroo isheen qofaa ishee jirtu miti. Saamsoon waliin yeroo isheen jirtu. Lama ta'anii yeroo isaan ta'an jettaan. Hin qaanoftu ammati giifti. Amma immoo jettee afaan leencaa keessa na galchuufi. Milki na amani. Saamsoon homaa tokkollee akkanasitti hin buune parsantii 100tti na amana. Hin godhu malee. Waanni kana dura na godhituu beektuu moo? Kana tasumaa yaaduu hin qabu. Amma immoo funyaan koo naa cabsu. Egaa maallaqi kun hundumtiyyuu funyaan keessa buqqee yoo siif deebisuu baate. Isa cabe siif deebisuu dadhaba jettee yaadda? Milkii maallaqa hamma kanatu argitu garaa jabaatta? Aniif ati waliin beeknu moo? Immiidhiin siin hin jennee? Maal ijoomman miidhare? Baay'ee rukunne bar xiqqoo marreebi. Immiidhiin siin jedhee amma kana kan reebdu tun sirriitti reebi siin jedhee maal gochuu? Mucaan hin hafne bar. Miira keessa galee jennaan waan an godhu hin beeku. Mucaanis immoo tuqaa hin danda'u. Harkaan xiqqooma ishee rukuttee jennaan akka nama burruu isaan dha'aniitti mada. Amma waan an baay'ee reebiin fakkaatu daqiiqaa 20 dubaan rukutee bar.
Daqiiqaa 20 guutuu reebbee xiqqoo nama kun. Irri daqiiqaa 30 dandammatu ta'ee jennaan maal isaa dhiira jedhama. Amma waadanaaf galtee sana raawwadhu. Oo. Amma immoo gara kootti darbuuf fakkaata. Tole. Akkaawuntiin kee meeqa ture? 1,000. 1,000. Tole, tokkoon keessa waliin dhuunfaa taasiseera. Waa'ee maqaa yoomitti wal dorgommii puulii qopheessuu jechuudha. Yeroo sanatti yoomiin fayyaasaa guutuutti hin deebine ture. Amma immoo fayyaasaa guutuuttis deebi'ee waan jiruuf asumaan baga gammaddeessi jennaan. Inni biraa immoo wal dorgommiin puulii kun guyyaa 2 booda kan inni eegalu. Garuu immoo yoomiin taphicha irratti hin hirmaatu. Ani kanan jedhu yoomiin puulii hin danda'u? Anon beeku. Yoo danda'uudhaa baates maaliif akkasumatti hin hirmaachisan? An kanan jedhu maaliif warree ba'anii jalqabumaan moo dooppingii qabaman? Callisaa malee maal taatanii na dhaggeeffadhaa. Yoomiin kan inni tapha kanarratti hin hirmaanne keessummaa keenya kabajaa waan ta'e qofaati. Kanumarraa ka'uudhaan dorgommii keenya keessa garee 3 fi dorgomtoota 6tu jira. Garee jalqabaa keessa anaa fi gammeetu jira jechuudha. Ramaddii lammaffaa keessa immoo lakkuuwwan 2 gurmuu fi gumiitu jira. Garee keenya garee xumuraa kan ta'u immoo milkii fi saamsoon ta'a jechuudha. Wal dorgommichi marsaa garaagaraa qaba. Garuu marsaa jalqabaatiin mo'attoota 3 qofatu darba. Mo'attoonni 3 immoo marsaatti aanan kophaa taphachuu waan hin dandeenye fi dorgomtoota kufan keessaa nama tokko gara isaaniitti daballeet mo'attoota 4 godhanna jechuudha. Sana booda mo'attoota arfan sana garee 2tti qoonnee taphachiisna. Kanaaf wal dorgommii keenya maqaa yoomiitiin qopheessine nuti immoo asumaan hiriyyummaa keenya cimsanna jechuudha. Egaa wal dorgommiin keenya haala kanaan hiriyyummaa keenya cimsuudhaaf erga qophaa'ee booda yoomiinis keessummaa keenya kabajaa erga ta'e maqaa wal dorgommii kanaa maal haa ta'u mee wal qixa? Ispoortiin hiriyyummaa keenya. Jedhaama yeroon kilaasii nutti ga'eera gara kilaasii adeemu. Dorgommii kana irrattis hiriiraaf jettee beekaa mo'atamta ka. Maaliif hin mo'atamu? Isheen dorgomtu bara. Kanaafiyyuu xiyyeeffannaa ishee argachuuf mo'achuudhaaf taphatte jechuudha. Eeyyeen barnootaan alattis ispoortiidhaan akkan cimaa ta'etti agarsiisee caalmaadhumatti akka isheen jaalala koodhaan booji'amtuun godha. Mee maal akka isheen taatu ni ilaala. Ani kanan jedhu gameen obboleessa ishee sitti fakkaata kan inni callisee si ilaalu. Jaalallee isheetiin bara. Yoo dagatte akkuma ati yaadattuuf jedheeni. Akka inni jaalallee ishee ta'e bareecheen beeka. Tapha kubbaa miilaa keessatti namni hundumtuu nama galchee eeguu qaba. Taphataan cimaan immoo nama galchee eeguu jira dheen sodaatu. Karra eegaa sana miliqseedha kan inni goolii keessa buusu. Akka hirmaatti silaa lafa jala deemuutti nama tamtu. Fakkeenyaan haasa'uun kun sitti nafne. Mi'ootoo biddeen namaa eegduu kan kee akkasii jalaan sabne. Ammoo wataateen tokko uumamaa deemu si wajjin haasa'uun nu nan uffisiise. Sammuu keettiyuu seenessan jirre seenessitee abjochaa bultaa miti? Maali kan koo taanaani? Akkanan jedhu dorgommii kana waan injifattu sitti fakkaata? Tun injifadheesti tola. Kun gaaffii akkamiiti? Sana booda mo'attoota lamaanaa jedhamnu. Mo'attoota lamaanii? Eeyyee. Ati kan gaaffiif deebii ani immoo kan puulii. Garuu immoo suuraan kee barjaa irratti kaafamee mana barnootaa keessatti maxxanfamuu bara. Onni kee keessatti erga naaf kaafame kan biraa maalan barbaada jetteeti. Eegalte immoo. Garuu ati dorgommii sana injifachuun anis dorgommii kana injifachuudhaan lamman keenya iyyuu dorgommii lama injifannee jechuudha. Jalqaba irratti maal ture? Ati onnee kootiin mo'amu ani immoo onnee keetiin mo'amu. Jaalalli wal dorgommii miti bara. Miira ogummaatiin mo'achuu jechuudha. Garuu injifatamaan jaalala keessatti eenyu akka ta'e beektaa? Eenyudha? Dursee kan mo'amedha ka. Akkas taanaan dursee waan mo'ameef anatu injifatamaa ta'uu qaba jechuudha.
Dursitee moo ammoo keetta amantaa? Sirriitti malee. Amma fuula koosa dhumaatti akkan si jaalladhu irra deddeebiisti maal ture. Si qabachuu kottanii carra qabeettiidha. Waan ayyaana hin qabne nana. Gaaddidduu hin qabdu moo? Dhiifama bareedduu koo sirriifachiise. Tokkoffaa irratti bareedduu akkan ta'e nan beeka. Garuu immoo bareedduu kee miti. Lammaffaa irratti immoo dhuftee yeroo na fuuldura dhaabbattu irrifatti jettee yaaddu. Dhiifama. Yaanneen ture. Yoom yaaddee beekta? Amma garuu na fuulduraa godhee nan deema. Deemuu keetiin dura. Maalini? Abaaboo sii fideera. Anaaf abaaboo moo? Carroomeera. Amma sitti tole? Kosi deemna dura. Urji maaliif akkana barbaadde naaf hin galle? Iddoo tokko deemuu barbaadeen qofaa koo ta'e. Amma immoo ati firii waan taateef akka wajjin deemnu barbaadeen. Tole rakkoon qabu. Haa deemnu kaa maaliif teenyere? Iddoon deemnu baasii lakkoofsa 60 deemna. Haga inni dhufutti immoo eeguun nurra jiraata. Maarree baasiin lakkoofsa 60 jette sun inni fuure? Inni dhufa xiqqoo eegna. Tole. Urji wanti kun waan hin taanedha. Kuni bakka baasii miti. Maal inni maal taateetta natti himi? Yoomi hin dhufa siin jedheera hin dhufa. Tasgabbaa'itii eegi. Urji bakki kun bakka baasiin itti dhufu miti. Maal inni maal taateetta? Moo osoo naan hin beekin sarpiraayizii naa qopheessite? Dhufaatiin isaa geera xiqqoobsi. Kana caalaa eeguu hin danda'u. Sa'aatii tokkoof baasii eegna jettee as na teessisaa jirta. Dhugaa keetii yoomi. Baasii lakkoofsa 60 asiin dhufu. Maal? Baasiin akka hin dhufne osoo beektu as na teessiste jechuudha? Maal si ajaa'iba yoomi. Si caalaa wanta hin dhufne namni eegu jira moo? Maal jechuudha? Ila. Ani hin eegne kana siin jedhe baasii hin dhufnedha. Atis eegaa kan jirtu immoo dubaraan dhufnedha. Kanaafuu lamaan gidduu garaagarummaa maaltu jira? Lamaan keenya iyyuu wanta hin dhufne eegaa jirra.